Uummanni barmaataan meeshaa waraanaa qabatan waggaa tokko keessatti akka galmeessan dirqama kaa'ame. Mootummaan federaalaa naannoo Tigraay irraa deeggarsa bajataa adda guutuu beeksise. የፌደራል መንግስት mootummaan federaalaa deeggarsa naannoleef kennu ilaalchisee deeggarsa taasisuu kan danda'u qaama bu'uura seeraa qabuuf. Naannoon Tigraay gamasaatiin fudhataman qabu jedheera dhimma kanarratti ogeessa seeraa dubbisneerra. Hojii raawwachiistuu wajjin hariiroon qabdu taanaan aanaa fi godina wajjin hariiroo akkamii qabaata? Maalidha karaa kamiin deemtee aanaa fi godina wajjin hariiroo uumuu dandeenya? Dorgommiin Pirimeer Liigii Itoophiyaa gurguramuu fi kaanis dhageessu sagantaa kana ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa galmeessuu eegaluuf akka ta'e beeksise. Biyyattiin amajjii bara 2012 labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaalee waraanaa baastetti. Rakkoowwan nageenyaa bakkeewwan biyyattii garaa garaatti mudatuuf gaheen meeshaalee waraanaa seeraan alaa socho'anii tokko akka ta'e amanama. Ministeerri nagaa Mufariyaat Kamiil ibsaarra kennaniin labsii kana hojiirra oolchuu keessatti gaheen poolisii federaalaa olaanaa ta'uun ibsuun alatti yoom akka eegalu hin himne. To'annaa meeshaalee seeraan alaa gama ammayyaa'een cimsuun nageenya uummataa mirkaneessuuf cimsinee hojjenna. Seericha hojiirra oolchuu keessatti poolisiin federaalaa dura aantummaan hojjeta. Ta'us koomishiniin poolisii naannolee fi bulchiinsota magaalaa waliin qindoominaan hojjeta. Hojimaata hanga ammaa jiruun dhaabbileen daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan ala to'atuuf hojjetan haala barbaadamuun sirna teeknooloojiin kan deeggarame miti. Mootummaan kaka'umsa seera daddabarsa meeshaalee waraanaa to'atuuf baaseen dhimmichaaf xiyyeeffannoo ol'aanaa kennuun ogeessota sadarkaa federaalaa jiran leenjisuun yeroo dhiyootti galmee meeshaalee kan jalqabnu ta'a. Gorsaan ministeera nagaa obbo Minaas Fisahaa labsii meeshaa waraanaa to'achuuf ba'e hojiirra oolchuuf dambiiwwanii fi qajeelfamoonni qophaa'anii xumuramuu himaniiru. ምዝገባውን በተመለከተ ያው አዋጁ የሚያስቀምጠው በሁለት መልኩ ነው። Galmee ilaalchisuun labsiin kan kaa'u bifa lamaan. Inni jalqabaa uummanni barmaataan meeshaa waraanaa qabatan waggaa tokko keessatti akka galmeessan dirqama kaa'ame. Sanaan ala warri hin galmeessine seerichi ba'ee waggaa 2 keessatti akka galmeessanii jedhama. Garuu haala qabatamaa jiru yoo ilaalle seerichi kan ba'e amajjii bara 2012 keessa. Sana booda labsii kana hojiirra oolchuudhaaf hojjetamaa ture. Kanaafuu koomishiniin poolisii federaalaa yeroo fudhate yaada keessa galchuudhaan guyyaa galmee baasuun yeroo araaramaa kennamus haala sanaan kan ilaalamu ta'a. በዛው መልኩ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። Labsiin kun eenyu meeshaa waraanaa qabata yookiin qabachuu hin danda'u kan jedhu kan murteessu yoo ta'u, kaan galmeessanii seeraan akka qabatan namoonni meeshaa waraanaa tokko ol qaban immoo akka deebisan ni taasifamaa jedhameera. Joota muraasa keessumaa torbee qabannee jiru kanatti hoomaanaan waannisaa naannolee Amaaraa fi Tigraay keessatti oomisha irratti miidhaa geessisaa jira. Godinaaleen naannoo Amaaraa keessa jiran 3 fi godinni Tigraay tokko weerara hoomaa waannisaa kanaan daran miidhamuu isaaniitu ibsame. Ministeerri muummee itti aanaa Dammaqaa Mokonnin weerara kana to'achuuf hawaasni marti qooda irratti fudhachuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Yaadataa Biraanuu dabalata qaba. Naannoo Tigraay godina giddugalaa aanaa raayyaa carcaritti midhaan ooyiruu isaanii irratti hafe hambifachuudhaaf hoomaa waannisaa waliin falmachaa kan jiran obbo Asaffaa Yaasiin waan isaan mudachaa jiru akkasiin ibsu. Hanga har'aatti yeroo 5-6 yookiin ji'oota 2 oliif waannisa ari'achaa turre. Kan har'aa adda kan taasisu baay'inaaf amala jijjiirrachuudha. Amma yoonaatti gara kaabaatti qilleensa waliin deema waan jedhamuuf garasitti ari'aa turre. Amma garuu gara fedhetti deemuu danda'a. Amala jijjiirratee jira. Yaaddoo qabna. Mootummaan yoo jiraate furmaata nuuf fiduu danda'a. Ogeessotaan deeggaramee mootummaan osoo irratti xiyyeeffate dansa. Akka bulchaan aanaa raayyaa carcar Kaal'aayoo Gidee jedhanitti ammoo keessumaa guyyaa kaleessaa hoomaan waannisaa hedduu isaan rakkisee oole. Baay'ina qabu yoo ilaallu miidhaan guddaan ga'eera hin jennu guyyoota 2 dura garuu gandoota Adaalgaa fi Baageen jedhamanitti qonnaan bultoonni ooyiruu isaaniirra miidhaan ga'ee jira jedhani. Biiroo qonnaa naannoo Amaaraatti hoogganaa itti aanaa kan ta'an obbo Tasfaa'oon Mangistee gama isaaniitiin miidhaa hoomaan waannisaa qaqqabsiisaa jiruu fi tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran ilaalchisuudhaan kana nutti himanii jiru. Godinaalee 3 jechuunis kaaba Walloo, kibba Walloo fi godina addaa saba Oromootti awwaannisni jira. Kan gochaa jirru ammoo karaa aadaatiin aara itti aarsuu fi sagalee wantoota dhageessisan fayyadamuun ari'uudha. Kanaan alatti garuu xayyaaraanis qoricha biifaa jirra. Miidhaa waliigalaa ga'e ogeessonni guyyaa guyyaan qorachaa waan jiraniif fuulduratti ibsama. Bakkeen ani naanna'ee argetti garuu harka 40 haga 50
miidhaa geesseera. Aanaalee kanneen akka Habroo keessatti ammoo awaannisni midhaan hunda nyaachuurra wayya jechuun asheeta isaa muraa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo isinitti maayyamni tamsaasa kallattii Pirimeer Liigii Itoophiyaa fi moggaasni dorgommichaa doolaara miiliyoona 22.5 gurgurame. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti sheer kaampaaniin Pirimeer Liigii Itoophiyaa dorgommicha kallattiin dabarsuuf dhaabbilee fedha qabaniif caalbaasii baaseen kan dorgoman keessaa Maltii Chooyiz Itoophiyaa dorgommicha DSTV irratti dabarsuuf hayyama isa dandeessisu argatee jira. Hanni piroojeektii ijaarsa sarara elektirikaa Itoophiyaa hanga Keeniyaatti diriiraa jiru irratti raawwatame kasaaraaf na saaxileeraa jedhe humni elektirikaa Itoophiyaa. Ibsa dhaabbatichi baaseen sarara kiiloomeetira 433 diriiraa jiru irratti naannoo godina Walaayittaatti hanna irra deddeebiin raawwatameen birrii miiliyoona 34.6 ta'u kasaareen jira jedheera. Haleellaa giddugala gabaa Naayiroobii Westgate jedhamu irratti raawwatameef namoonni 2 yakkamtoota ta'uun irratti murtaa'e. Namoota kunneen irratti murtii adabbii dabarsuuf beellamni qabameera. Saayintistoonni 2 keemistiriidhaan badhaasa Noobeelii bara 2020 mo'atan. Saayintistoonni 2 meeshaa qaccee dhala namaa yookiin immoo DNA ittiin sirreessan hojjetan keemistiriidhaan badhaasa Noobeelii bara 2020 mo'ataniiru. Mootummaan federaalaa naannoo Tigraay waliin walitti dhufeenya isaa kutuu beeksise. Manni maree federeeshinii walgahii kaleessa taa'een akka murteessetti deeggarsa bajataa naannichaaf kennullee adda kutuu beeksiseera. Murteen kun murtii kana dura manni maree federeeshinii filannoo naannichi adeemsisuuf ture irratti murteesse hojiirra oolu waan dhabeef kan darbe akka ta'e ibsameera. Afyaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa miidiyaa biyyaalessaaf akka dubbatanitti si'achi dhaabbileen federaalaa mana maree naannoo Tigraayis ta'e kaabinee naannichaa waliin walitti dhufeenya adda akka kutan murtaa'uu isaa ibsan. የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚ አካል ወይም ካቢኔው ህገ መንግስታዊ ቅቡልነት manni maree naannoo Tigraay fi kaabineen naannichaa qaamolee bu'uura seeraa qaban miti. Kanaaf dhaabbileen federaalaa hunduu mana maree naannoo Tigraay fi kaabinee naannichaa waliin walitti dhufeenya seeraa kamiyyuu gochuu hin danda'an jechaadha. Kanaafis dhaabbileen federaalaa hunduu kaabinee naannoo Tigraay waliin akka qaama bu'uura seeraa qabutti lakkaa'uun xalayaa barreessuuf dookumentii walii erguu deeggarsa dhaabbilee federaalaa naannoleef kennu waltajjii sadarkaa federaalaatti qophaa'u irratti hirmaachisu akkasumas kaan gochuu hin danda'an jechuudha. Kunis kan murtaa'uu danda'e mootummaan naannoo Tigraay fi paartiin naannicha bulchu TPLF murtee manni maree federeeshinii turtii aangoo mootummaa naannichaa dheerate hojiirra oolchuu waan dhabaniif. ክልሉ ምክር ቤትን የህግ አስፈጻሚ አካል ወደ ቦታው መመለስ ስላልቻሉ ነው። Haa ta'u malee jedhan obbo Adam uummanni tajaajiloota bu'uuraa kanneen akka fayyaa, barnootaa fi kaan akka argatuuf mootummaan federaalaa aanaalee bulchiinsota magaalaa fi gandoota naannoo Tigraay waliin hojjetaa jedhan. Kunis qorannoo qaamni hojii raawwachiiftuu federaalaa jechuunis manni maree ministeerotaa gaggeessuun murtaa'aa jechuun dubbatan. የፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠውን ድጋፍ በሚመለከት ድጋፍ መስጠት የሚችለው ለህግ mootummaan federaalaa deeggarsa naannoleef kennu ilaalchisee deeggarsa taasisuu kan danda'u qaama bu'uura seeraa qabuuf. Manni maree naannoo Tigraay fi kaabineen naannichaa filannoo heeraan ala taasifameen kan hundaa'an waan ta'eef bu'uura seeraa hin qaban. Sababa kanaaf dhaabbanni federaalaa kamiyyuu qaamolee kana waliin walitti dhufeenya tolchuu waan hin dandeenyeef qaamolee kanaaf mootummaan federaalaa deeggarsa bajataa taasisuu hin danda'u jechuudha. Aanolee magaalaalee fi bulchiinsota gandaa waliin walitti dhufeenya taasifamu ilaalchisee keessumaa uummanni tajaajiloota bu'uuraa argachuu akka danda'u qorannoon kan taasifamu ta'a. ማግኘት የሚገባውን መሰረታዊ አገልግሎቶች ማግኘት እንዲችል ጥናቶች የሚደረጉ ይሆናል። Gama kaaniin afyaa'iin mana maree naannoo Tigraay Rufaa'el Shifaaree murteen mana maree federeeshinii fudhataman qabu jechuun himu. መጀመሪያ እኛ መሰረት አድርገን ማየት ያለብን jalqaba kan ilaallu murteen darbe seera qabeessa moo miti kan jedhudha. Haalli hojii irratti oolu hin jiru. Manni maree federeeshinii ofii isaatiifuu kana murteessuuf bu'uura seeraa waan hin qabneef murteen darbe sirrii miti.
fudhatamummaas hin qabu. Sababni isaas manni marichaa seeraa fi heera mootummaa cabsuun aangoo ofii kan dheeresse waan ta'eef. Naannoo Tigraay bakka bu'ees qaamni mana maree federeeshinii keessatti hirmaate tokko hin turre. Kanaafuu murteen amma darbe bu'uura seeraa kan hin qabnee fi naannichattis hojiirra kan hin oolledha. በእኛ ክልልም ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም። mootummaan federaalaa sababa weerara koronaa vaayirasiin filannoo achi butuu fi aangoon mootummaa dheerachuu isaa mormuun naannoon Tigraay addatti filannoon taasise mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu muddama guddaa uumeera. dhimma kana irratti manni maree federeeshinii naannoo Tigraay irraa deeggarsa bajetaa kennaa ture addoo guutuusaa beekseera. Kunis sababa murtee mana maree federeeshinii murteesse kabajuu dhabuun filannoo gaggeessaniif jedheera. Murtee federeeshinichaa irratti yaada isaanii kan gaafanne yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa federaalizimii kan ta'an Dr. Siisaay Mangiste hojiirra oolchuun rakkisaa ta'uu malaa jedhu. Keessumaa naannicha irraa bajeta kutanii aanaalee waliin dalaga jechuun aanolee fi magaalonni qaamolee lamaaf akka waamaman taasisaa jechuun dubbatan. Yuunivarsiitii Jimmaa kolleejjii seeraa fi bulchiinsaatti barsiisaa seeraa kan ta'an Dastaa Darajjee gama isaaniin deeggarsa bajetaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay irraa kutee hojiirra oolchuuf rakkisuu malaa jedhu. Faayidaan naannoon Tigraay mootummaa federaalaa barbaadu sana hin kennu yaada jedhu kaasee mootummaan federaalaa kun egaa faayinaanshaal ishuu dabalataa deeggarsa mallaqaa dabalataa deeggarsa ogummaa barbaadaa naannoon Tigraay naannoodha malee diimtimeesii sadarkaa addunyaatti hin qabu. Kanaaf immoo deeggarsoonni garaagaraa maqaa naannoleetiin dhufan jiranii isaa san hunda dabalataa jechuudha. Deeggarsa gaafa jennu wiizin desteetii qofa miti yookaan kan federaal mootummaa baajeta baay'ee naannoon federaalaa Tigraayidha yookaan naannoo kan biraatti kennu qofa miti jechuudha. Maqaalee naannolee saglan kanaa fi siitii isteetii kanaan dhufu waan baay'ee dhufuu danda'a. Isaan sana dabalataa jechuudha gabaabumatti. Hin kennu jechuun gara biraatiin hariiroo si wajjin hin qabu hin jiru yaadatamee jedhu of keessaa qaba jechuudha. Deeggarsi kun deeggarsa bajetaati yookiin immoo sabsidii bajetedha. Kun kan waggaa waggaatti kan naannoleef kennamuun alatti kan dabalataan kennamuudha moo waggaa waggaatti kennamuudha kun? Amma deeggarsi kan jedhamu amma tokko manni marii federeeshinii mataa isaatti kan hundi keenyaa beeknu kan waggaatti al tokko kennamu jira beekamaadha inni. Biyyi immoo mootummaan federaalaa mataa isaatiitti immoo waggaatti baajeta karoorfatee naannolee hiruu jira jechuudha. Amma kaleessa dubbatame baay'inaan ishee naannolee hiramtu sana. Koos manni marii federeeshinii murteessuu danda'u kamidha? Baajeta naannoleedhaaf hiramu sana. Murteen kun qaama hojii raawwachiiftuu naannichaa hangam miidhuu danda'a? Baajeta naannoon Tigraay fudhatee aanaalee godina qaamolee seektaroota jiru sanaa hiraa jechuudha gara biraatiin. Baajeta gaafa irraa dhaabdu hojii raawwachiistuu itimeefi hojii raawwachiistuu irratti dhiibbaa hin qabachuu hin dandeenye. Dhiibbaa mataa isaa qaba. Garuu eenyutu hojii raawwachiisuu duuba jira kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu asirratti manni maree federeeshinii maal jedhee kallattiidhaan mana maree naannichaa akkasumas immoo kaabinee naannichaa waliin hidhatan qabnu malee bulchiinsa magaalaalee aanaalee akkasumas immoo hanga gandaatti uummanni faayidaawwan tajaajiloota barbaachisoo ta'an kanneen akka ibsaa. Akkamitti danda'ama? Hojii raawwachiistuu wajjin hariiroo hin qabdu taanaan aanaa fi godina wajjin hariiroo akkamii qabaata? Maalidha amma karaa kamiin deemtee aanaa fi godina wajjin hariiroo uumuu dandeessaati? Olmosti kun aayidiyaalidha. Waan jechuun waan hojiirra ooluu hin dandeenye. Wanni beekuu qabdu. Kanaaf akka yaada keessanitti murtee manni maree federeeshinii murteesse kun akka itti hojiirra ooluu rakkoo ta'uu danda'aadha. Baay'ee rakkisaadha. Waan hojii akkamitti amma siin jedheera waan aayidiyaal ta'e jechuun waan teoreetikaalii qofa piraaktikaalii impilimentii gochuun baay'ee nama rakkisuudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kan roobii galgalaa caqasaatti jirtu. Egaa odeeffannoowwan dabalataaf gara marsariitii keenya bbcafaanoroomoo.com yookiin immoo gara fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo dhannaan odeeffannoowwan dabalataa argachuu dandeessu. Yaada keessanillee nu biraan ga'uu dandeessu. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan isin qopheesse yaadataa biraanuudha. Qulqullinaan akkasin biraan ga'u immoo gama teeknikaatiin Deevis Mo'aasaarun waliin ture. Boora walitti deebinaa halkan gaarii.